hojii manee kan isiniif kennee ture osoo haala kanaan gaafattanii baay'ee gaarii ture. Waa'ee TikTok automation kana anis barachaatiin jira. YouTube ammoo torbee dhuftu wiixatarraa ammoo akkaawuntii bantanii akka eegaltan isin taasisa. Achi asitti ammoo aayidiyaa isaa isinitti hima. Ka TikTok automation kana ammoo anis hin xumurre garuu ammoo wajjin shaakalla. TikTok automation kana akkana jedhee gaafadhe Gemini. I know you are excellent and know everything. So I live in Ethiopia and I wanted to create UK account and make money from TikTok Creator Reward Program by program jedhee gaafadhe. I mean jechuu barbaadeeti gaafadhe ture baay'irraa balleessaatiin program jedhee full stop godha. I mean TikTok automation jedhee ibsaraa fi komaa godha. So how can I make money and which niche is good to easy start and make this dollar a month? So jetti dollar kan jechuun inuma danda'ama. Mee Gemini waan naan jedhu haa gaafadhu. Kanaan irrattis riilii akkamitti akka hojjetamu akkamitti doolarii akka argatamus wajjin kan barannu ta'a. Mee amma jalqabaaf beezikii irraa kaanee haa ilaallu. Even DeepSeek irraa sorry Claude AI baay'ee bareedaadha. Making money through TikTok Creator Reward Program via UK account while living in Ethiopia is absolutely possible. Argitanii? Ni danda'ama jechuudha. Absolutely possible. Alright. Okay. Sirrii research akka gaggeessanii barbaadeeti. But it requires very specific setup and a clear strategy here that this making dollar. Let's break down exactly how UK setup work and based automated niches right now and how to reach your monthly income goal. Mee kana haa ilaallu. Tokkoffaa irratti akkaawuntii kana seetaap goonaa jechuudha. Seetaap through UK TikTok account from Ethiopia. Akkamitti TikTok Itoophiyaa keessa teetanii akka akkaawuntii UK bantanis isinitti agarsiisa. Is simple. Maal jedha TikTok detect your location using your SIM card, IP address in the device data. Amma maal goona wantoota sadii kana irratti xiyyeeffanna. Koorsii kana yeroo bal'aa tures argee ture. Anam hin eegalle malee viidiyoo poost gochuu hin eegalle. Tokkoffaa silkii keessan keessa simii baastani. Yoo dandeessan silkii xiqqoo sana osoo qabattanii gaariidha. Qarshii guddaan argatta waan ta'eef yookiin silkii simii keessaa baastanii kan biraatti osoo dawwaltanii gaariidha. Simii keessaa baastanii kan biraallee immoo IP adreesii keessan jijjiiruu qabdan. Fakkeenyaaf amma anamma yoo magaalaa Shashamannee jiraadheef achuma naannoo sana jira. Maal na godhaa ni beeka iddoo an jiru jechuudha. So indirectly na beeka. So anammoo IP adreesii kana jijjiiruu qaba. IP adreesii kana akka Shashamannee hin jiraanne kan na beeku yookiin akka Nageellee Arsii hin jiraanne kan na beeku gara akkaawuntii United Kingdom akka jiraadhu na taasisuu qaba. Isa kana gochuudhaan maal fayyadamna? VPN fayyadamna. VPN kan UK fayyadamna jechuudha. VPN yoo nuti UK fayyadamne akka UK jiru nu beeka. Tokkoffaa simii keessaa baasnee lammaffaa IP adreesii keenya jijjiiranne. Kan lammaffaa ammoo device data. Device data kana maal goona silkii keenya clear cache jira. Silkii keenya irraa data jiru hundumaa hin clear cache goona jechuudha. Ka TikTok irraa salphaadha. Kanneen sadii yoo gooneef bakka gochuu ni dandeenya. Agammaatti waan irra ofii kootii irra gaheedha. You will not have access to the Creator Reward Program dashboard. To get account, you have two options. Tokkoffaa lama jira. Organic routes, the technical route jira. Organic route irratti have relatively or trusted friend who physically lives in UK, create fresh TikTok account and a clean mobile device. Once created, they give you login details. Tokkoffaa yookiin namni biyya san jiru si baneetiin achii booda immoo ati irra poost gochuu qabda. Kun xiqqoo ni ulfaata. Nama UK qabaachuu dhabu dandeettanii. Kan biraallee immoo technical routine jira. Amma nuti kan fayyadamnu technically kana jechuudha Itoophiyaa keessa teenyee. Remove SIM card from spare phone factory. Reset it. Reset illee goona simii illee keessaa baasna. Change device region to the United Kingdom and use high quality paid VPN or a residential proxy
set to London and create the account via desktop browser or app jedha. Karaa kanaan akkaawuntii bannaa wantoota gochuu qabnu ilaala. Critical requirement to cash out your earning ladder, the UK Creator Reward Program requires a UK PayPal account or UK bank account, which you set up digital using service like Pioneer or Wise. You will also eventually need. So inni kun step dhumaati yoo qarshii biraan baatanidha. Step kun isin akkasumarraadha miti. Amma top 3 faceless niche for automation. Niichi kamirra hojjetan yookiin tooppikii kamirra osoo hojjetanii baay'ee gaariidha waan jedhu haa ilaallu. To qualify your Creator Reward Program, your video must at least 1 minute long. Viidiyoo isin hojjetan kun daqiiqaa tokkoo fi achi ol ta'uu qaba. Entirely original ofii keessanii kan tolchan ta'uu qaba. Viidiyoo akkamitti tolchinaa, eessaa tolchinaa, viidiyoo daqiiqaa tokkoo eessaa finnaa waan jedhan itti yaaddayina. Akkamitti akka viidiyoo hojjettan isin agarsiisa. Gizima tokkoon guyyaatti viidiyoo 50 tooftaa itti hojjetan isin agarsiisa. So video hin dhiphatina. The algorithm will instantly disqualify low effort copied content and reused kanneen inni dhorkaa jechuudha. Viidiyoo nama biraa fiddee wanta akkasii hin dhorkaa viidiyoo oriijinaalii keessan ta'uu qaba. The most successful automated faceless niche use AI tool to generate original script, voiceover and visual edit. Here there is 3 best niche right now. So viidiyoon keessan kun iskiriiptii keessan voice overiidhaan visual so kana ta'uu qaba oriijinaalii ta'uu qaba. Tokkoffaa wantoota kanneen irra osoo xiyyeeffattanii baay'ee gaariidha. AI tuuliiwwan garaagaraa diijitaal saayidii fa'aa kan biraa wantoota kanneen irra osoo xiyyeeffattanii baay'ee gaariidha. Qarshii guddaas ni galcha. So kunniin faceless storytelling fa'aa storytell goota fa'aa deep history fa'aa. So karaa kanneen qarshii baay'ee argattanii paartii irratti months makes this dollar. The Creator Reward Program only pay for qualified view. Qualified view dhaas ni kafalamti. Qualified view dha jechuun fakkeenyaaf viidiyoon sun daqiiqaa tokko yoo ta'e amma yoo xiqqaate sekondii 3 hanga sekondii 10 jidduu kana osoo namni viidiyoo keessa irra turee ilaalee qualified view jennaan. Barsiisaan tokko yeroo waan kana barsiisu view isaa meeqa argatee view miiliyoona tokko akkas argate. Qualified view isaa 200,000 fi wayi kowaasii hojjetee ture jechuudha inni. Qualified view kanarraa immoo inni doolaara hamma 200 wayii argate jechuudha. Viidiyoo tokkorraa. So qualified view kun more than 5 seconds jedha argatanii. From you need and if they don't rewatch it multiple times spam the system jedha. So assuming an average UK fakkeenyaaf osoo namni UK keessa jiraatu ta'eeti nama 1,000 meeqa argatta view 1,000 nama doolaara 0.8 argatta. Nama 10,000 irraa immoo doolaara meeqa argatta? Doolaara 8 argatta. Ati osoo viidiyoo tokko gadhiiste view baay'ee ta'a. 20,000 50,000 akkas. Ji'aatti doolaara 300 500 1,000 hojjechuun danda'ama jechuudha. So easyidha wajjin shaakalaa doolaara kanallee cabbadha. Abshir kan biraallee target monthly income osoo kanneen kunniin inni ofumaan nu kaa'aa jira. So sisteema irratti xiyyeeffannaa. Step by step execution establish UK account tokkoffaa UK account ni bannaa. Build automated work guyyaa 2 irraa guyyaa 7 maal goona. Set up your software stack. Use ChatGPT to calculate generate minutes script. So guyyoota 2 haga 7 kanarratti akkaawuntii keenya kana waarmaappii goonaa jechuudha. Torbe 2 haga 3 irratti ammoo hit the threshold. Torbeewwan 2 haga 3 torbeewwan 2 irraa gajjaa tokko keessatti waan hundumaa bira gahuu ni dandeenya yookiin ji'a tokko keessatti ni goona. Achi booda immoo appilaa goonee qarshii argachuu dandeenya jechuudha. So TikTok Creator Reward Programming kana paartii lammaffaa immoo kan YouTube Automation isiniif fida. Sana booda immoo akkaawuntii banaa eegaluudha jechuudha. Mee waan isinitti dhagahamu waan haarawaa argitan waan yaada keessan mee barreeffamaan illee haa ta'u sagaleedhaan illee haa ta'u naaf kaa'aa.